bishaan hin Gaafachuu maal fi jetti? ammanaan dhufe yaani isaatutu quraana sheekarraa hin barannee rabbiin na barsiisee jee kanarraa hin gaafa dhalattu hoo qullaa dhalatte moo uffata hojii jechuu gaafadhe. Maaltu quraana Okay, na sheekara gaafatte. dubbate maaltu walitti fidamee bakka tana godhatu? Obsi, Ee, obsi, akkuma namni not gaafa deebisaan. dhalatu uffata itti kaayetti quraanallee qara'uu namaatu barsiise gaasheenii barateeti ulamaa irraa baratee mire. Ulamaan eenyu fa'a? Haa Mee obboleettii natti ati ulamaa. emoo dhaqi gaafii kana gaafa emoo dhaqi kun tiksaa jira. Diiza tiktak emoo miti kun obboleettii darasootaa miti kun diiza emoo obboleettii tiyya emoo miti kun diiza Wanni tiktak. AI dalaal namaa miti AI hojjaa soo jirta adeero Akkanaa obboleettii teenya AI hojjaa soo jirta. Ayyee bishaan obboleettii keenya galatoomii carraan kiyya maammee of carraan kiyya gaamma garee foobsu jirra. Jara keenya Gaafiin deebuu qabdi gaafiin bishaan deebuu qabdi Hamza. Kuni gaafii miti ati gaafa Oo adeero namni hojii dhalata ati sammuutamtu si fudhatu. ani gaafii Sammuutamtu si fudhatu gaafa uffata hojii dhalate yoo namni deemu. caalaa Akkanuma quraana barachuu sammuutamtu si fudhatare akkanumatti tuujii sheekarraa tufuuf hin obboleettii tiyya gaafii dee gaafa tee nurraa jallisime gaafa dura kushinaa fee dutistiin shunkurtii qabdi gaafa duraa Keessa mukti aboo qocaati bakkuma dur jirtaa'us aboo qocaan kun modernaa si taane kan goon. Hamza please laal. Aboo qocaa modernaa si taane atius. Qurcaa naa obsi Hamzaatillee naaf obsi. Dhiifamaa wajjin jara keenya hanga reefu dubbatan tokko hin dubbanne carraan kiyya daqiiqa lamallee maan taane namaddiin dubbatin dhiifamaa wajjin. Hofla kana sun raadhiisa gaa jara keenya wanni sanas daqiiqa lama namaddiin dubbatin takka kan inni dubbachuu barbaadu Hamzaa gaafiiti yogguun fixee boodani deebisaa rakkannee ta'uu barbaade garuu immoo intarraatti nan godhin. Kanaaf wanti nan jechuu barbaadu jalqaba irratti gaafii Hamzaan an beekumsa akkanumatti daaraktii rabbi irraa baradhee hayyee. Kanaaf gaafii kanatti qawween ragaa dhiyeessee qurcalleen ayata quraanaa san akkaataa fassarri ayanni quraanaa inni fassari sun immoo jecha kanaan walumaa hin qabatu. Tafsirri ayata sanii jechuun wanti ayanni san jiru fi akkaataa Hamzaan itti walumaa hin qabatu. Garuu immoo wanta inni beerumsa rabbi irraan baradhe jiru qawween ragaa dhiyeessee fi ture suuraa Tawbaa. Barumsa guutuutti qabxii hanga qabxii afurii qawween dhiyeessee fi ture. An kanin jechuu barbaadu jalqaba irratti rabbiin ambiyoota kana gaafa ergu tokkoon isaanii hunda ergamtoota itti ergee akka isaan baratan godhe. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa quraana barsiisu rabbiin daariktii osoo barsiisuu danda'u Jibriil itti erge. Gaara keessatti akkaataa tartiiba quraanaa guutuu itti ergeeti akka inni barsiisu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaadha itti erge quraana fuudhetii itti geessee qaraasise. Nabii rabbii jechuudha. Kanaafi namumti tokko addunyaa tanarratti ilmi namaa tokko fasa'alu ala zikri jedha rabbiin. Nama waa beeku gaafadhaadhaa jedha. Nama waa beeku gaafadhaa jedha quraana. Beekumsi ilmi namaa beekumsa hattiin argatu nama waa beekurraa waa barachuudhani. Barateeti beekumsa immoo loojikiin Hamzaan itti deemu barumsa malee barumsi beekaan hangodhuudha. Barumsa barachuun jalqaba nama waa beekurraa yoo baratte. Dhaloonni ilmi namaa akkaatumti ilmi namaa kun uumama ilma namaatu jalqaba haadhaaf abbaa keetirraa waa barachaa dhufta. Tokko akkaatuma dubbachuu afaanuma kana haasawuu dubbachuu namaa walii galuu dura haadhaaf abbaa keetirraa baratta manatti baratta. Daa'imummarra baabba maamaa jechuu haadha keetirraa barachuu eegalta. Inni kun barumsa mataan isaa ta'u. Kanarraan deemi kara amantii hoggaa deemnu amantii tokko barachuudhaaf nuti jalqaba mana barumsaa afaan Oromoo dubbisuu beekadhaaf lakkii an barumsi nan barbaachisu kutaa akka seenee afaan Oromoo wanni barumsa kana kitaabni kun guutuun afaan Oromootiin barraa'ee jira allakkii manuma taa'itiin baradhaa jechuun hin jiru addunyaa tanarra hin jiru. Innis hin agarreesi inumarlee akkaata uumamni ilma namarree mana barachuu ni dandeessa home school jaama mana barachuu ni dandeessa home school jaama yoo manatti mana barumsaa astamaariin bu'uura qabaachuu qabda qawwee kiyya bu'uura qabaachuu qabda.
والخسارة سيفتة ربي تيسيس يعني أجسو جدوا يولي يقول أنا هيوم تولي تيسي أنا ما كان يفت صوصو قبا هقاتي دلقتي صوتين خيستي سيجار جراج ربين هقاتي صوتي هقاتي تتافتة هجي هجتون دركم أمانتي إسلام خيست دركم هجتون دلقتي بجيرون تا إنيات لون نجامون جرو ربين مريم نبي عيسى عليه السلام نبي ربي التقافة إشين قجا إشين موها تميرا جلت إن فتيديسي تميرا دايجي ربين سبب علمنا ما سبب سطوف تميرا سانغارا بوسي إشي خطأ إشي موها جلت إسي داو جرتو تميرا سانغارا بوسي أفانكا وفيدن دو ربيني دايجي هندي تميراتنا سبب علمنا ما إفر وستيت يا وصونك أمني سوسوك أبدادا barum sinis isuma khana barachuudhan namni beeka ittiin hawaa hubachuu danda'u yoo barate nama isa beeku yoo waaqa gabaabsi gaa kan deebisu ana malee an xumura irratti kan hin xumuru fas'alu ala zikri rabbiin yoo beekumsa ana huwa min ahli dhikr nama waa beeku gaafadhaadha ana huwa ala dhikri ana ahlu zikri okkana alima jechuun sunis rabbiin itti sajjaje sunis ana huno اوكي مالفد بدل همزه رجان كباني رجان كبا لا اي ننتمر ده وانت اوكي اتجابت ديب سيفين ديب سارا جيفر ننتمر تمر جيتو كون انتمر اسالوا اهل الذكر هو هذا هو انا رجيفر ايه بر اما وانت تنانجت وري بيخان غافدا جمسون بيخوم تسنو انا جت انا ايه اي غرومو تاكا وانت نم اسجل لجرو هبچو قبو تكفى حمزة برمس ساينس الروان بيخون قبو برمس الدين الدرة نفدي ساينسي في برموت إسلامات النفدي إيران دي أكرتين كيسة في جلال أكرنا يسافر كلت بار قرآن وما تفسير لفظين بيت أول نركج بر لا نمني بيكم سكابو نما بيخافني كل ديرو أول نركج أول challenge أول برودة دبك أول دكيس الرخاء سنين ليته والله برنا عملنا جيران سنجي بر appreciate سكونا نيم بدا يا نيم بدا برنا دي برنا في تبر بينا بر سيسي أتجت ترتي رجعان أول دكيس الرخاء والله دي بيسوي دبك خرابي رافي ديمسا تبغى أول نجرو إيسا خطيسا نباي أول ديمسا رجعان أول سيب دي سونكوف تبر وان تاتياس تقولوا ديجي فيتي قرآن ربي تسنمات ديجيتشو دوبا نما بو جا بو تفسير رجعان أشر بشر يبقى عمود قررنا نجافة تسبين دم سر ولو ما هم قبته لقى يفرد سنجن لقى يفرد لقى يفرد أنا أقول برا ولا لا فتاة لقى يفرد لقى ويا جاب أبو فتاة لقى يفرد أيه ولا لا أيه لقى يفرد فتاة أم بيخاتين ولا لقى يفرد أيه لقى يفرد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام عليكم كبر لقى يفرد أكاتفات جاهلكم إني فرد جاني في هيا ولا لا لقى يفرد والله جاهل نيون أمم لقى يفرد ما هي أكنا جاي ربي واي بكم سخيا أكنا ربي نبرس سرقان سيفداية لقى يفرد وايه بنادو سويو برباد سورة البقرة بنادو آية ربي لما في سديتها من لما رت أكنا جربين لال ومن أراد علما نمني بكم سبر بادي أنا شيخهم ما في برنوتة سنجتش تنجر نمني بكم سبر بادي مالجأ واتقوا الله ربي حسداته ويعلمكم الله ربي خيس برسيسو والله ربين بكل شيء وهندرتي عليم بخادا جا ربي ونين أنستي هاسو جرخون يو ولا لا تهاتجا أنا كاتتي أمنتو الله أعلم ننقو يجوان يو إسنجدين سن ونين ما جيتو قرآن ما كان هو بنا رتنا كوك أبدا هو بدأ توبا مال يا سيد شخون وجه أكن ربي نجوا ويانا سورة بردو جسيمه كونه تي ربي هو بنا ربي والله برخو ربي بر سموت أنت ربي سموت إتنا قديس والله يا ربي هاي دي بود هاي أبركات جته وإذا خاطبهم الجاهلون أنا قالوا سلامة it is no problem lagi fat aye ani walin chufun nandi buda ge faddu namite ati afarsitu hay amalle khabiratin isni kara lagi fadda biikum sarabbin okay aye haya amalle rabbina kana jakhno tabira ani ragawji ayata wajin isni fidawra أنا أكلمت في الرناس وسموتي سنا منتني. آية فيدا جراونو آية برسي فيدو جرابر. فيدا تخامر كخيسن يعني وين سنور كير؟ أنا لمني أدوب بسونو آية وني أدي جت في آية نكون أداد دابر آية أدي جت وانا أدوب بنو خلاص دولت تندو
إني وني أتدوب تقول أنا دخنا وني أنا متى سكنا أقول duuba okay Qawwee ta'een anjootana qawwee barra Isi- gaana tireessa ragaa gaadhanis inni no immoo inni fida inni bakka biroo fassara. jechoota manipulate godhu jira naa isa beekami is manipulating the word Yaa wallahi isaa qabuun tolu qawwee. Qawwee La jirtu haya okay Dhugaa kan ta'e wal mormuu didan kanatti hamza sana roobee haadhamu. aboo haya Mata fassara holoo naa usaa labziin isin qaraa fassara yoo nan jallise kunoo fassara ayyee kunoo kana yaa rabbiin dhageeffadhu fassara ayyee tuuji labzuma qofaan qaraan dhageeffadhu wattaqullaha ja hayya fassari bar labzi ati bar rakkoo labzi afaan oromoo jijjiire kaa kunoo afaan oromoo inni nuuf fidee jira mi afaan oromoo isa kana jijjiire ayyee labzuma kana qara'u irra rakkoo qabda bar wallahi haya si duraan qabaa qara fassara ayyee si duraan qaa si duraan Labzi qabaa rakkoo qabdaa tana sheekamiin jala dhagee. nama sirri waa beeku tokko ol galchine labzi ati qaraatu haa dhaggeeffatu. haya si duraan qabaa fassarii qara ayyee numa dhageeffannaa calje ayyee kunoo ayyee guddis haya fassari ayyee yoona tanaan addaatti fidde Guddis mee guddis. meena guddisi duraan qaba yoo fassaarin xiyyaafate isaa walgitti anaa dhamaadha rakkoon qabu fassaru ayyee kunoo ayyee Fassaarii xiyyaa fideet irratti hin deemnu adeeroo. bar atis fassaradhuun sin jee akkuma feetetti ayyee kunoo si dura qabee Sirreessi gara galchitee jirta. Gara galtu na bira. ayyee amma sirra haa duuba asii achi wanni sirraa maaltu jira ni mul'ata ofi haa namoonni harka Abba haran deemu jiraaf makiinaan dhaabaaf. Sirriitti naa mul'ata. Sirri mul'ata amma. ni mul'ata yoo Anaaf sirriitti Wattaqullaa raqas. wattaqullaa irraa kaasituma isa kana yooniif idde goggora ta'e sunoo kunoo as si dura jira laa haran deemu jiraaf. dubbisaaf inni ayee kunaa dubbisaaf. yookiin namni biraa si dubbisu ati fassari ayyaan labsiin beeku Taa'ee siifin dubbisaa ayee. Hararraan gooru jira. Anaaf sirriitti. sagaleen dhageeffadhu mucaan asii fassaru mucaan unoo attaa kun واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله Wallahu bikulli shay'in aliim. ayyee Dhaabbachuutti hin jira xiqqoo noobsi. Dhugaa rabbi badhu hamza jaalladhi beekaa beekan gosa takka takka hamza. fassarta laa harfii hanga kana Rabbi sinaa takka gargaara. fassarta Mata. takka takkatti أمزاد ديسين بيخو وجيني بيخو ديس Maal ta'u? lakki hin beektu naan jaanu fassaru meenuma laallaa waan Googilii lalaa jira qoy obsiga obsif. ayyee mee yoo anuma addaatti fide mee obsime numa laallaa wuyi aboo dhaabi makiinaa tana ni dhaabdaa gurbaa dubbise yookiin hin deeman Hararraan jira noobsi kasa. hayi Dan dhaabbadhaaf har'a achi godheetiin dhaabbadha. har'a qaatiraana bulchitannaa laayiviin beeni na fiddaniiti Yoom takkaa laayif irraa galtee beektaa? eeysatti boo alaikum salaam ni salaamaan lebaak bira hin jiru nageenyi boo wallolu jirra hasanuma jirra ngartu laayif adda fagoo jirra Bar odoo lafzu maa'u sirriitti hin qaraane tafsiiraan gartanan fassara jeeta imaamzaan. aboo kunoo si dura qabee bar hin beeku an jee baran hayyee hin beeku kunoo itti oofi awwan irraatti hime akkas haye hayi namni naaf iddoo hasaa duraanuu hayi maal yoo
أي قول نور راديسا هي توجي في جني سنتوا سوا تكمل يا خليسا بقى Aboo أو نور guyyaa راديسا ammaa بيخو مال بيخاف تساتوجيني وتكمل بيخو نور راديسا جيبها بيخيروا قبو فداتي بقى akka keetitti chala haalli chala nure deemuun hin danda'amman tana ture eenyu bishaan ati dhaltee ati namni kulla dhalataa si dhaltee arge anaa miti hin barree maal fidde kun akkanumatti namantu beekumsa kiyya kanaati kunoo beekumsa kiyya kana fudhachuu maa didde sii qara'e kana ala maal feetaayyee waan biraa jira hin qarane ulamaa irraan ulamaa maa hungarreeyye mirgan qabu eh hayyee ni taamoon ta'ure akkaanan itti hiikasan duuba gaana moo isaan ta'uu laalare bakka nagayaan bulaa ijoollee teenyaan inni irra fadeemati ayyee obsa jirra obsa akkami nagaa fayyaadha nagaa maal maali jirta obsa awoo adda bannaanis ergan biyyaa fagaaddee bari